Warri barsiifataan macaafa qulqulluus ta'e quraanaa amantaa kiristaanaa ta'e musliimaa namni namummaa ilmi namaa akka waliin caalle waggoota kumaaf barsiisuus biyyoonni addunyaa kanarra jiraatan baay'inaan amantaa kiristaanaa fi musliimaa hordofan. Iraanii fi Israa'el biyyoota lammiilee hordoftoota amantaa islaamaa fi kiristaanaa guutumaan guutuutti amananii shakkii tokko malee fudhatanii jiru jechuun nama rakkisa. Maaliif biyyoonni kun namni namummaa jedhanii wal amanuu haadhisnu too ija shakkii wal balleessuuf diinummaa wal ilaalu guyyaan waraana itti dho'u fi banamu wal mancaasu wal barbadeessuu fi badanii balleessuuf miila lamaan dhaabbatanii saanjaa isaanii qaranii taankii jeetti madfii loltoota miliyoonaan lakkaa'aman akka wal galaafatan akka lubbuu deebii hin qabne lallabaa biyya keef wareegami jedhuun injifatamanii yaada namni waa hunda ol jedhu dagatanii kuufanii wal kuffisaa shimala ibidda rasaasaan akka bineelda wal adamsaa wal goban qondaaltonni mootummaa fi ajajoonni waraanaa Iraanii fi Israa'el yeroo kamuu caalaa akka rifatan waan jiraatan addunyaan taajjabeedha. Maaliif ammas irra deebiin yoo jenne jiraattota addunyaa ardiilee torban qoodamte biyyoota kaabaa durfamaa eegee addunyaa warreen ta'an biyyoota Afrikaa Eshiyaa fi kanneen birootiin duuba oofamaa kan keessa jiraatan biyyoonni lama Israa'el fi Iraan wanta yaada fi mariin isaan wal galsiisu yookaan tokkomsu samiirras ta'ee lafarraa tulluurras ta'ee galaanaa keessa falli argame amma yoona tokkollee hin jiru. Kun immoo deemee tarii gara waraanaa guddaa biyyoota iddoowwan guutuu giddu galeessa irra jiraatan qaroomina ta'ee dinagdee teekinooloojii ta'ee qabeenya uumamaa fi namtolche guutumaan guutuutti balleessee akka hin taane godhe lafarra diigee barbadeesse biyyoota Iraan fi Israa'el akkuma jiranitti ta'ee kan harka isaanii kan keessa qaban fi hirmaatanis daaraa godhe waggoota 600 duubatti deebisuu ni mala jedhama. Ameerikaan osoo hin hafiin sodaatamaa rakkoo kanaaf furmaata argachuuf asiif achi kaatamaa jira. Haatee fi sosochii kana walaleessaan taajjabees akkas jedhee walaloota akka gatee darbuun isaan oolu maaloo addunyaa koo eenyutu si abaare gubbaarra gaditti ibiddi sirra roobe. Gara galaana xinxala keenyaarraa kanan jedhu boqonnaa tokko kutaa 5ffaatti gubbaa gaditti gadi fageenyaan yoo seennu akka gabaasni guyyaa guyyaan bifa fi haala isaa jijjiiraa bahuun karaa raadiyoo sagaleen karaa baruulee barreeffamaan karaa televezyiinii akka ilaalamu ta'e dambaliirraa gadhiifamuutti yeroo kamuu caalaa Iraanii fi Israa'el jibbinsa isaanii daangaa darbee harka jalaan kallattiinis ta'e alkallattiin wal waraanuu Yemen, Gaazaa, Sooriyaa, Liibiyaa fi Afgaanistaan keessa dhiisanii gara wal waraansaa hamaa amma lola atoomik niwukilar boombiin amma dhumaatti wal fixuutti ce'u ni mala sodaan dubbichaaf dhiyeenya kan qabanirra darbee kan addunyaa hundaa ta'eera. Namni sammuu yaaduu fi haala yeroo hubatuuf kun sobaan yaaddoo uumuu fi asoosama kitaabaa yookaan bifa diraamaa akkasumas fiilmiin wanta dhiyaatu akka hin taane fi miidiyaaleen bifa oduu fi xinxalaan dhiyeessan kun akka dhugaa ta'e ni qalbeeffata. Ka'umsa irraa Iraanii fi Israa'el walitti dhufeenyi isaanii wal dhabdee firummaa durirraa gara dinummaa ammaa wal ta'uu irraa gara walii hamaan ilaaluu waraanaa jalqabuuf maaliif jijjiirame jennee gaafii kaasne deebii argachuuf yoo sochoonu fuuldura irratti bu'aa biyyoonni lama daangaa Israa'el fi Filisxeem gidduu jiran magaalota Raafaa, Gaazaa akkasumas gammoojjii Sinaa'ii daangaa Ijipti fi kan biroo deebiin jettu nuuf dhufte. Biyyoonni lamaan yeroon agarsiisa waraanaa lafoo fi qilleensaa galaana gubbaa fi keessaan leenjii loltoota ibsa qondaaltota karaa miidiyaa fi baasota isaan yaada keekkechisaa abaarsa arrabsoo sosodaachisaa qabu calaqqisaa hojjaa idilee godhachaa akkuma itti fufanii jiru. Kanan jedhu akka Israa'el
Iraan atomic nuclear bomb yoo hidhatte silaa daandii irra jirti. Carraan addunyaa tanaa baduu akka ta'e maaliif nama kamiyyuu ta'e ofiin dursitu addunyaa kan jettu fi harka caalaa eeyyeen jedhamtee kan fudhatamaa argatte Ameerikaa maaliif haala barbaadamutti hin galleef yoo galeefis maaliif Israa'el deeggarti Iraan balaaleffatti. Kanan jedhu Iraan atomic nuclear bomb nan hidhadha. Humni na dhaabsisuu hin jiru kan jettu itti loluuf malee sila nan qaba jettee dhaadachuuf yookaan qoqqobbiin kumaataman Ameerikaa irra yoo isheerra roobu aaraa gubachaa callisuuf akka hin taane ni beeka. Kanan jedhu wanti addunyaa teenya garam deemaa jira. Iddoo tokko nagaa, iddoo tokko lola, iddoo tokko qaroomaa, bakka biraatti immoo ilaalchanis ta'e gochaan baroota 600 fi isa ol. Kan duubatti hafe uumamuu dimokiraasii jiraachuu artificial intelligence kalaqamuu xiyyaaraa telefoonaa konkolaataa maashinoota akka cirrachaa baay'ee ta'an kan hin beekne beekus kan eegee ta'e duubatti hafe biyyi ta'e bulchiinsa uummatas ta'e ilma namaa baay'eetu jira qophiinaarraa asirratti xumuramu nagaan nuuf tura.